Namicha zinaa dalagu, namicha hatu, namicha dubartoota guyyaa irraa hoteelatti jijjiiree mallaqaan wal qunnamtii saalaa godhu jannata galaa yoo jedhan maal jettan isin? Jannata galaa namichi zinaa dalagu kahannaan ganda isaa keessatti waan silaa rabbi jibbu malee waan biraa hin dalagamne jannata galaa osoo isiniin jedhani osoo sheettichi wayii dhufe barnamni akkanaa kun jannata galaa osoo isiniin jedhani maal jettani? Amantanii dhuga jannata gala jettamu lakki hin galuun sheettichi sun hin kijiba jettamu maal jettan jechaadha. Kabajamtoota afurtoota keenya waan baay'ee nama ajaa'ibaatti wanti isinitti himuuf deemu jechaadha. Abbaa qabeenyaati zinaa dalagaa dubartoota kana gujjuu dubartii kana ogalche dubartii kan galchaa qabeenya gafunyaanii kana jechaadha. Qabeenyi isaa isarraa hafe ollaa fi gosootan isaa guutuu gaa ture jechaadha qabeenyi isaa. Namtichi kun waan rabbiin jedhamu tokko isaa hin beeku jechaadha. Zinaa dalaguun abbaa zinaa jedhanii waaman zinaa dalaguun tokkoffaadha. Waan haraama malee wanti halaalaa isa biratti hin dalagamu qabeenya immoo rabbitti itti kenne. Kabajamtoota afurtoota keenya osoma akkana ta'u namtichi kun guyyaa tokko dhukkubsate. Guyyaa tokko dhukkubsatee waan baay'ee nama ajaa'ibaati. Guyyaa tokko dhukkubsatee mana yaalaa gahe. Mana yaalaa geessanii jennaan doktoroonni laalanii hay dura maaliif yaalamuu didde dhibeen kan kee baay'ee cimee jira. Osoo dura dhuftee umriin kan kee dheerachuu danda'a. Amma immoo barfattee waan dhufteef umriin kan kee gabaabaadha. Jiraachuu hin dandeessu. Ji'a jaha qofatu si hafe ji'a jahaan booda ni duutaa jetteen doktoroonni jedha. Kabajamtoota afurtoota keenya. Erga kana doktoroonni jedhanii booda namtichi kun abdii murate. Abdii muratee qabeenya isaa dachee guute kana akkamitti dhiisee biraa deema ka jedhu abdii kutate boo'aa ture jechaadha. Maaltu lubbuu isaa caala qabeenyi isaa kun garaa isa nyaate. Lubbuu isaa caala qabeenyi isaa kun garaa nyaate qabeenya kiyyaaf jecha nama qabeenya ofiitiif jecha nama meeqa miidhaa ture. Wajjattuu meeqa bakka san irraa ari'aa ture. Amma ji'a jaha keessatti qabeenya kana guutuu dhiisee biraa deema maal abbaa kiyyaata maal ka jedhu yaaddoo guddaa keessa seenee gaafa kaan yaa doktoroota qorsa naa kennaa akka umriin kiyya naa dheeratu waan akkanaa isinii kennaa qorsa naa kennaa jedhee eega osoo jedhan waan kanallee godhuu dhiise. Kabajamtoota afurtoota keenya itti dhiisee guyyaa tokko guutuu itti yaadaa bulee qabeenya qabu guutuu gurgurate kalafaa kan baankii qabu waa hunda yaasee biyya miskiina biyya Afrikaa kanatti deemee ummata miskiinaa qoodee mallaqa kiyya achitti fixuu qaba miskiina irratti fixuu qaba malee ummanni gosa keenya ummanni qabiilaa keenya qabeenya kana kiyya kana itti dhimma ba'uun qabanii qabeenya ani itti xaare qabeenya akkanatti ta'e jedheeti qabeenya qabu guutuu gurguree Afrikaa deeme. Yeroo Afrikaa deeme san osoma dhibeen tun itti jirtu doktoroota birallee dhaqee warroonni biyya isaanii maal jedhanii namtichi kun qabeenya guutuu wanni gurgureef lubbuu isaa ji'a jahaan booda doktoroonni dhibbatti ni baate jedhanii jara muransan umrii isaa dheereffachoo gara Afrikaatti deemee Afrikaatti akka tasaa qorsa argatee fayyuu ni mala kan jedhan namoonni hedduun kana yaadaa turan jechaadha. Ka ummanni yaade osoo hin taane inni kan hojjete kan biraa ture jechaadha. Kabajamtoota afurtoota keenya namtichi zinaa dalaguun beekamu waan adda addaa dalagu waan haraama ta'e kamrii dhuguudha yaani biiraa isatu dhugaa wanti inni waan silaa bada haraama jedhamu guutuu isuma dalaga jechuudha. Dalaguun beekamu kun qabeenya ofii gurgurate kana gara Afrikaa achi taree biyya hiyyeetti jedhee jechuudha achi taree kaan ummataa qooda gara nama masgiidaan ijaara kana madrasaa masgiidaatiin kaan sheekotaa maal godhaanii ture jechuudha. Osoo akkana godhu jiini jahaa sun dhumatte. Kabajamtoota afurtoota keenya yeroo jiini jahaa kun dhumattu qabeenya ofii kan biyya ofii irraa fuudhee akkana godhe kana jechaadha qoodee fixee jira. Wanti takka harka isaatitti namne sababni illee wanni ofirratti hambisuu dideef abdii maal qaba ji'a jahaan booda ni kuttaa ji'a jahaan booda ati nama addunyaa kanarra jiraatu miti nama du'u waan doktoroonni jetteef innis jecha doktoroota kana fudhatee biyya Afrikaa deemee ummata miskiinaa masgiida madrasaa waan adda addaa hojjechuutti eegalee jechaadha. Yeroo jiini jahaa sun ga'u qabeenyi isaa duwwaa harki isaa duwwatti hafe jechaadha. Qabeenya takka hin qabu ture jechaadha. Harki isaa duwwaa ture. Akka doktoroonni sun jedhan san osoo hin taane kabajamtoota afurtoota keenya
ji'a jaha takka lama jedhee inni laakkataa jira. Hadha du'a boru du'a jedhee inni qaama dhiqatee of tottolfatee osuma eegu du'uu dide. Achirraa waggaa 3 erga turee ka'een booda namtichi kun du'e jechaadha. Kabajamtoota hordoftoota qabeenya ofii kana qoodee maal jedhee doktoroonni ji'a jaha jedhanii inni ji'a 3 booda du'e. Hanga kana keessatti qorsan barbaadanne maal hin jenne akkasitti jiraataa ture jechaadha. Yeroo kana godhu gara ibaadaallee deebi. Duran salaatu waan adda addaa waan rabbiin jaalane dalagaa isiniin jedhee jira. Yeroo doktoroonni ji'a jaha si hafa jedhan san salaatallee eegalee nama rabbii ta'ee qabeenya kana guutuu miskiinaa qoodee kaan masgida ittiin ijaaree kaan madrasaa waan adda addaa godhee xumuree jira. Namtichi haraama hagas ga'u dalagaa ture sun gaafa du'a isaa ni duutaa ji'a jaha si hafe jedhan qabeenya kana qoodee waan haqqii irratti yoo qoode jannata galaa yoo siin jedhan jannata gala jettamoo hin galuu jetta. An dhugaa dubbachuu waan kanarraan beeku. Sheekolee gaafadhe illee ni jira. Sheekoleen an gaafadhe jannata galaa ko namni kun nama jannataatee naan jedhan. Irra caalaa namoota an gaafadhe akkas naan jedhan. An ammoo namticha nabzee ofii boru duuta jennaan shaadaa yoo deebe akkamitti jannata galaa kan jedhudha na ajaa'ibechaadha kabajamtoota hordoftoota keenya. Mee gaafii kana isiniif dhiisa. Namtichi umrii isaa guutuu haraama irratti fixaa ture gaafa dhukkubsatee mana yaalaa dhaqu doktoroonni ji'a jaha si hafeeraa ji'a jahaan booda ni duuta jennaan qabeenya ofii kana fuudhee gara haqqiititti deebise akkamitti jannata nama rabbii yookaan jannata ta'uu danda'a. Fakkeenyaaf osoo du'aaf dhiyaatee duutii namarraa naftu du'uu danda'a jedheeti madarsaa ittiin ijaare miskiinaa qoode akka kiyyatti xiqqoonatti hin fakkaata jechuudha. Du'uu ni dandeessaa ji'a jahatu si hafee gaafa doktoroonni jettu yoo qabeenya kana gara haqqiitti deebise namichi kun nama jannataa ta'a moo nama azaabaa ta'a. Warroonni beektan naa deebisaa. Warroonni hin beekne immoo sheekolee gurguddaa naa gaafadhaa isiniin jedha kabajamtoota hordoftoota keenya. Akkasitti namtichi ji'a jahatu si hafa jedhanii qabeenya ofii gurguree gara Afrikaatti deemee uummata miskiinaaf masgidaa qoode sun akka doktoroonni jedhan ji'a osoo hin ta'in waggaa 3 erga addunyaa kanarra jiraatee ka'een booda du'ee jechaadha. Walumaa galatti gaafiin kiyya. Namtichi qabeenya hagana ga'u kana umrii isaa guutuu haraamatti fixaa ture kamrii fi zinaaf waan adda addaatitti fixaa ture gaafa doktoroonni guyyaa akkanaatis si hafe ni duuta jedhanii qabeenya ofii gara haqaatti deebisee addunyaa kanarraa du'e jannata seenamoo jannatan seenu. Kabajamtoota hordoftoota keenya namoonni hedduun irratti gaafilee kana wal karaakkaraa yookaan wal mormaa namoota hedduun wal mormaa waan turreef ummataa dhiyeessitee ummanni warri daliila yookaan haqa waan kanaatti beeku deebiin waa deebisanii warri haqa waan kanaallee hin beekne sheekolee gurguddoo gaafatanii deebiin waa deebisanii viidiyoon kun waraabamuu qaba waan jenneef viidiyoo kana isinii waraabna jechaadha. Kanuma isiniif himuu dhufe jechaadha. Jalqaba irratti nagaa rabbiillee isin gaafachuu hin daganne. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Kabajamtoota hordoftoota yaayyaa hoppuun keessanuu baga nagaan jiraattan isiniin jedha jechaadha. Viidiyoo an xiqqoo waraabe kanarraa hedduu akka hubattaniif abdii guddaa qaba jechaadha. Gaafii ani isin gaafadhe battalatti koomentiidhaan akka nu deebistan abdii guddaa isinirraa qaba. Ammas irra deebi'a warri jalqaba irratti gaafiin kiyya isin ifan taane jechaadha. Namtichi abbaan qabeenyaa guddaan jireenya isaa guutuu qabeenya isaa haraama irratti fixaa ture gaafa doktoroonni gaafiin kiyya ujoon gaafa doktoroonni ji'a jaha si hafe ji'a jahaan booda ni duuta yaalamtus yaalamuu dhabaatus ji'a jahaan booda ni duuta kan jedhaniif erga doktoroonni akkas jedhaniif yoo gara rabbii deebe nama jannataati moo nama azaabaati. Kana isiniif dhiisachaadha. Warri viidiyoo kana jaallattan laayik godhaa yaada keessan karaa koomentiitiin nu barreessaa isiniin jenna. Warri yeroo duraatiif gara yaayyaa hoppii dhuftan baga nagaan dhuftani. YouTube keenya subscribe godhaa mallattoo bilbilaa tuqaasaa yeroo mallattoo bilbilaa tuqaastan wanti nu gadhiisne battalatti akka isin bira ga'uuf isin gargaara jechaadha. Sagantaan guyyaa har'aa qabadhee isinii dhiyaadhe tana jechaadha.